Osoo guyyaa sadii qofaaf jireenyi kee si hafee maal goota? Maatiin kee si dhiisee osoo baqatee hoo? Osoo magaalaan kee guutuun du'a eeggachaa jira ta'ee maal goota? Kun bara 13 duwwaa duwwaa keessa yaada hin turre, dhugaa ture. Seenaan kun Black Death jedhama. Bara kana dhukkubni tokkichi namoota miliyoona 50 ol fixeera. Magaalota duwwaatti hambiseera. Maatii walirraa fageesseera. Black Death maayinni akkamitti gara Awurooppaa seene? Uummata Awurooppaa harka 3 keessaa harka 1 kan fixe akkamitti? Kana hunda baruuf kan sinirraa eegamu hanga xumuraatti na waliin turuu qofa. Black Death dhukkuba bubonic plague jedhama. Ka'umsi isaa giddugala yookaan baha Eeshiyaa particularly Chaayinaa ennaa ta'u, qorattoonni seenaa dhibeen kun kan jalqabe bara bulchiinsa Yuhan Daayinaasiitii ennaa Chaayinaan bulchiinsa Mongooloo jala turtetti jedhama. Bara 1347 daldala doonii waliin gara Awurooppaa seene. Bara kana jechuunis 1347 dooniiwwan daldalaa tokko magaalaa Siisilii gahan. Namoonni doonii sana keessa jiran hedduun du'anii turan. Warri hafan immoo dhukkuba hin beekamneen qabamaniiru. Namni tokko dhukkubsate jechuun maatii guutuudhaaf badiinsa ture. Dhukkubichi kan daddarbaa ture baakteeriyaa Yersiiniyaa pestis jedhamuun ture. Dhukkubni kun hantuuta irra ture. Qunuxxoo yookaan ilbiisni xiqqoon afaan Ingiliffaatiin feelsi jedhamtu hantuuta irraa namatti dabarsiti yookaan nama ciniitti. Ennaa kana saffisni tamsa'ina dhibee kanaa dabale. Magaalota keessa qulqullinni xiqqaa waan tureef hantuutnis baay'ee turan. Daldalli biyya irraa gara biyyaas saffisaan deemaa ture. Kanaaf dhukkubni kun akka ibiddaatti babal'ate. Bara muraasa keessatti Xaaliyaan, Faransaay, Ingilaand, Jarmanitti saffisaan babal'ate. Awurooppaan uummata harka 3 keessaa harka 1 dhabdeerti. Mallattoon isaas baay'ee suukaneessaa ture. Ho'a qaamaa cimaa, dhiigaa nama tufsiisuu yookaan dhiigni nama keessaa yaa'uu, akkasumas duuti isaallee gaafa nama ajjeesu saffisa olaanaa qaba ture. Namni tokko ganama fayyaa galgala du'ee isaatu dhagahama ture. Nama du'e awwaaluun hin danda'amu ture. Reeffi baay'eenis daandii irratti hafeettu. Guddinni saayinsii yookaan qorannoon saayinsii yeroo sana waan hin jirreef namoonni waaqni nutti dallanee yookaan cubbuu keenyaaf adabbiidha jechaa ture. Hammi namoota du'anii guyyaa guyyaan dabaluu isaa itti fufe. Qorannoon hedduu akka ifoomsetti Awurooppaa keessatti qofa namoonni miliyoona 50 ol dhibee kanaan dhumaniiru. Kana jechuun Awurooppaan yeroo sanitti uummata harka 3 keessaa harka 1 dhabdeerti. Magaalaa tokko keessatti uummanni walakkaa ol dhumaniiru. Kun seenaa dhala namaa keessatti balaa guddaa keessaa isa tokko. Black Death addunyaas jijjiireera. Hojjettoonni hedduu du'aniiru. Kanaaf warri hafan daballii mindaa gaafataniiru. Sirni fiwudaalizimii dadhabeera. Uummanni mootummaa fi amantii irratti gaafii kaasuu jalqabaniiru. Namni yaaduu jalqabe maaliif jireenya akkanaa keessa jiraanna jedhee yaadni kun boodarra gara Reenesaansii geesseera. Kana jechuun badiinsi guddaan jijjiirama guddaa fide. Yeroo tokko duutii addunyaa bulcha. Garuu namoonni baratan, saayinsiin guddate, jireenyi jijjiirame. Seenaa kana irraa wanti guddaan barachuu dandeenyu balaa guddaan yeroo muraasaaf ni mo'a. Dhalli namaa garuu yeroo dheeraaf ni mo'a. Kun seenaa Black Death ture.